Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam hordoftootaa fi kabajamtoota chaanala Razantuu. Kabajamtoota uummata Oromoo kiyya hundi keessanuyyuu kan viidiyoo kiyya ilaaltan akkasumas sabiskiraayib naa gootan hundi keessan galatoomaa isiniin jechaa ammallee kan hafe laayik naa godhaa akkasumas sheer godhaa nama biraan naa gahaa isiniin jedhaa. Oromootiya kan achirraa hafe guutuun Oromoo subscribe naa godhaa warroonni viidiyoo kana argitan bakka deemtu san toyxan malee biran dabrina dhiifama qofannaa qabe isiniin jedha. Hordoftoota kiyya har'as akkuma beekamu hinnaa haaluma salphaa taheen shaakalli hinnaa mana keenya keessatti osoo hinnaan godhatin dursa akkam godhuu qabnaa maal beekuu qabnaa kan jedhudha. Hundi keessanuyyuu manuma keessan keessa teettanii haaluma dhiifama isiniin jedha hordoftoota kiyya haaluma salphaa tahee manuma keenya keessa teennee akkamitti hinnaa mana keessa godhannaa kan jedhudha. Qophii kanaan hin qabadhee isiniif dhufu inshallah haaluma rabbiin nu laaffiseen manuma keenya keessa teennee haala salphaadhaan hinnaa tolfachuu dandeenya. Hordoftoota kiyya waan hunda beekuun hanga takka barbaachisaadha. Waa barachuuf illee tattaaffii godhuun barbaachisaadha. Kanaafi akkamitti manuma keenya keessa teennee abaaboo hinnaa kaafachuu dandeenya harka keenya irratti luka keenya irratti ofiifis namaafis godhuu dandeenya kan jedhudha. San bira dabree immoo gaafa baratamee rabbi namaa laaffise yeroo sirnyallee akkasuma yeroo iidaa yeroo cidhaa waa hedduu jira miree hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Kanaafi haaluma kana fakkaatuun barachuu waan hundaayyuu barbaachisaadha. Kanarratti dabalataan immoo tuyyuu haaluma salphaan manuma keenya keessa teennee osoo maallaqa keenya hin baasin osoo fagoo hin deemin harkuma keenya ka rabbiin nuu kenna alhamdulillah isuma mana teennee haaluma laafaan hinnaa abaaboo kaafachuu dandeenya isiniin jedha. Kanaafi haalli ittiin abaaboo kaafannu jalqabaaf abbaan barbaadan istiraasii yookiin qalamaan kaafachuu dandeettanii shaakallii godhuu dandeettanii warroonni barbaadan hinnama kana hinnaa gurraacha haa ta'u diimaa haa ta'u baxabaxanii kurtanii jechuudha. Akkaataan inni itti kuramus abaaboo ka'uuf akkaataa biraati. Akkamitti akka abaaboo kaasnu shaakallii waraqarra godhuu qabna. Harka namaa irratti osoo hin tahin jechuudha. Maaliif jennaanini shaakallee jalqabaa waan ta'eef jecha tarii yookaan sirriitti hin bahine tahee booda harka sanirraa hinnaan hanga badu waan turuuf nama harka irratti gooneessan baay'ee kan yaachisuu fi akkasuma aarsus tahaa. Kanaafi kana hundayyuu dhiifnee haaluma salphaa taheen hinnaa keenya karaa salphaan hojjetannee bareechifannee abaaboo kaafannaa. Walumaan shaakallii haa shaakallu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya isiniin jedha.
Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa haaluma kana fakkaatuun akka barbaannetti kaafachuu dandeenya. Sammales qubee barbaanne, abaaboo xixiqqaa barbaanne, wama barbaanne manuma keenya teennee jechuudha. Haala nuu laafeen karaa nuu laafeen kanaaf hordoftoota kiyyaa amma fakkeenyaaf qubee yoo kan kaafannu tahe haaluma salphaa kanaan jechuudha. Waan baay'ee karaa baay'ee namatti hin fudhanne waan laafaa waan bareedaadha. Kanaaf inshaallahu kunoo haaluma salphaa taheen qubee wajjin kaafnee kan xumurru taha. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa sabskiraayib laayik gochuun irraanfatinaa jecha an asumaan nagahatti isiniin jedha. Isin viidiyoo akka laaltanii irraa gammaddan abdii qaba. Turtii qubee waliin abaaboo hinnaa akkamii kaafannaa walumaan agoonu.